Bishaanii fi xahaaraa. Xahaaraa keessatti bishaan gahee akkamii qaba? Bishaan akkamiitiin qulqulleeffanna? Bishaan akkamiitiin qulqulleeffatu hin qabne? Bishaan akkamiitu najisa? Bishaan akkamiitu najisaa miti? Bishaan najisa ta'e tokko akkamitti qulqulleessuu dandeenya? Akkasumas bishaan tokko najisa ta'u yoo maal ta'edha? Inshallah viidiyoo kana keessatti wantoota kana ilaallaa barnoota kennaa kan barnoota xahaaraa jedhuun eegalle har'a kutaa tokkoffaa asirraa eegallaa. Inshallah barnoota kana hamma xumuraatti hordofaatiin waa'ee xahaaraadhaan wal qabatu sirrii adda baafadhaa isiniin jedha. Itti hafuufnu inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bishaanii fi xahaaraa. Barnoota bishaanii fi xahaaraa jedhu kana keessatti inshallah wantoota armaan gadii kanneen bal'inaan ilaaluudhaaf ni yaalla. Xahaaraadhaan waan wal qabatu keessatti bishaan akka shari'aatti iddoo lamatti qoodama. Ulamaa'iin bishaan kallattii xahaaraa kanaan waan wal qabatuun iddoo lamatti qoodaniitiin ilaalu. Tokkoffaa bishaan qulqulluu fi lammaffaan ammoo bishaan najisa ta'e jedhaniitiin iddoo lamaan kanatti akkanatti adda qoodu. Bishaan qulqulluu ta'ee fi bishaan najisa ta'e yookaan almaa'u xaahir walmaa'u najis, bishaan xaahira ta'ee qulqulleessaa ta'ee fi bishaan najisa ta'e takkaa takkaa isaaniitiin inshallah haa ilaallu. Bishaan qulqulluu. Bishaan qulqulluun bishaan akkamiiti? Bishaan qulqulluu jechuun kami? Bishaan qulqulluun bishaan akka Rabbiin itti isa uume irra jirudha. Akkaataa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti isa uume irra jirudha. Kan najisni itti makamee dhandhama isaa, halluu fi hafuura isaa kan hin jijjiirinidha. Yookaan hafuura jechuun yookaan foolii jechuudha. Foolii ka jedhu hubadhaa, hafuura ka jedhu kun yoo isin dhibe. Fakkeenyi isaa bishaan akkamiiti? Fakkeenya bishaan samii irraa bu'e hundaa. Bishaan samii irraa bu'e hunduu bishaan qulqulluudha. Bishaan roobaa. Bishaan samii irraa bu'u kun bishaan qulqulluu jedhamee ilaalama. Akkasumas bishaan lafaa burqee. Bishaanonni lafaa ol burqan fakkeenya bishaan garbaa yookaan maa'ul bahar ka jedhamu. Bishaan bahraa yaa'u ka samii irraa bu'e illee itti makameetiin akkasuma ka lafaa ol ba'u illee kamuu of keessa qabata. Bishaan lagaa, bishaan burqaan, akkasuma bishaan boollaa bahu, bi'irii ka jedhamu jechuudha. Bi'irii qotaniitiin kabaasan. Bishaanonni akkanaa kunniin bishaan qulqulluu warroota jedhaman keessaa isaan tokko jechuudha. Bishaanonni qulqulluun fakkeenyi isaanii kanaa jechuudha. Bishaan qulqulluun kun hadasaa fi najisa qulqulleessuu ni danda'a. Bishaan qulqulluun kun bishaan hadasaa fi najisa qulqulleessuu danda'udha. Hadasaa fi najisa waan jedhu inshallah of ofotti bal'inaan ilaalla. Bishaan wanta xaayiraan walitti makame. Bishaan tokko osoo waan xaayira ta'e yookaan waan qulqulluu ta'e tokkoon walitti makame, wanti qulqulluu ta'e tokko dhufee osoo bishaan qulqulluutti makame maal ta'a laata ka jedhu keessatti akkaataa sadiin ilaalama. Mee tokko tokko isaaniitiin haa ilaallu. Bishaan qulqulluu ta'e tokkotti wanti qulqulluun biraa dhufee osoo isa kan hin jijjiiramne ta'e, bishaan qulqulluun kun wanti biraa wanti qulqulluu ta'e dhufee itti makamee garuu yoo isa jijjiiruu dhabe, halluu isaa, dhandhamaa fi foolii isaa yoo jijjiiruu dhabe, bishaan sun bishaan qulqulluu jedhama. Fakkeenya bishaan qulqulluu jira yookaan fresh waterii fudhaa. Bishaan qulqulluu jiru kana dhufee maaltu itti makame? Waan qulqulluutu dhufee itti makame. Waa'ee waan najisaa wal qabatu paartii itti aanu keessa ilaalla. Ammaaf paartii kana keessa mee waan qulqulluu qofa ilaalla. Bishaan qulqulluu ta'e tokkotti dhufee wanti qulqulluun biraa itti makame. Fakkeenya aannanii. Aannan beekama waan xaahira waan qulqulluudha. Waan najisaa miti. Osoo aannan dhufee itti makamee halluu isaa osoo jijjiiruu dhabe, dhandhama isaa osoo jijjiiruu dhabe, foolii isaa osoo jijjiiruu dhabe, bishaan sun bishaan maali jedhama? Bishaan qulqulluu jedhama. Ittiin qulqulleeffachuun ni danda'ama. Fakkeenya akkasii fudhadhaa. Lammaffaa akkaataan lammaffaan bishaan qulqulluutti dhufee bishaan biraa itti makame yookaan wanti biraa wanti qulqulluu ta'e wayii dhufee itti makame. Itti makamee isa jijjiire garuu maqaa bishaan jedhu yoo irraa ka fuudhu ta'e. Fakkeenya kana bishaan qulqulluu yookaan fresh wateriin lafa jira. Dhufeetiin maaltu itti makamee? Shaayiin itti makame. Shaayiin itti makamee bishaan sun maal ta'e? Shaayii ta'e. Jalqaba yaa'u shaayiin akka itti hojjetamu ni beektan. Jalqaba bishaan irra dhufee xiqqal shaayiin manaamin itti dabalamanii halluu isaa jijjiiranii, dhandhammi isaa jijjiiranii, foolii isaa sadan keessaa uummanni tokko jijjiiran fakkeenya. Namni dhufe tokko fakkeenya amma shaayii osoo argee bishaan jedhaan moo shaayii jedhaan beekamaadha. Shaayii jedhaan.
Sababa kanaaf jecha maqaa maal jedhu irraa kaaseera, maqaa bishaan jedhu isarraa fuudheera. Gaafa akkanaa ittiin qulqulleeffachuun hin ta'u. Shaayiin najisa ta'a jechuu osoo hin taane ittiin qulqulleeffachuun hin ta'u. Odoo namni tokko shaayiidhaan kan wadda'atu ta'e wuduun isaa sirrii miti. Osoo aannaniin kan wadda'atu ta'e jecha caalaa irratti wuduun isaa sirrii miti. Maa qulqulleessuu hin danda'u. Aannan qulqulleessuu hin danda'u. Akkasuma shaayiin illee qulqulleessuu hin danda'u. Buna fakkeenya buna tokko namni osoo dhufeetiin hin qulqulleeffadhee bishaanummarraa maaliif jijjiirameera? Bunumma jijjiiramee jira. Kanaafuu hin ta'u. Maraqii fakkeenya foon osoo fakkeenyama bishaanii waliin laaqamee maal jedhee maraqii san osoo kan ittiin waddaataniiti hin ta'u. Maqaa bishaan jedhu irraa fuudhee maraqii ta'ee jira jechuudha. Lammaffaan isaa kana. Sadaffaa wanti qulqulluu ta'e bishaan qulqulluu sanii dhufee kan makame sun osoo maqaa bishaan jedhu kan irraa hin fuune ta'e dhufee itti makamee jira. Garuu maqaa bishaan jedhu irraa hin fuune. Halluu isaa jijjiiramee dhandhama isaatii fi fooliin isaa jijjiiree garuu maqaa bishaan jedhu yoo irraa hin fuune gaafsan ittiin qulqulleeffachuun ni ta'a. Fakkeenyi isaa akkami? Fakkeenya bishaan tokko saamunaan dhufee osoo itti makame. Saamunaan itti makamee jira. Garuu namni dhufe tokko maal jedhaani? Wanti kun bishaanuma jedhee waama. Saamunaa jedhee yoo kan hin waamne ta'e yookaan hoomocha bishaaniiti jedhee yoo kan hin waamne hoomocha saamunaati jedhee yoo kan hin waamne ta'e bishaan jedhee yoo kan isa waamu ta'e maqaa bishaan jedhu yoo kan isarraa hin fuune ta'e ittiin qulqulleeffachuun ni danda'ama. Akkasii qabadhaa wantoonni bishaan qulqulluutti wanti xaayiraa yoo makameetiin jijjiirame akkaataa sadiin kana qaba. Sadiin kanneen sirriitti adda baafadha. Bishaanota eeyyamamoo fakkeenya bishaanota armaan gadii kanneeniin qulqulleeffachuun ittiin dhiqachuun eeyyamamaadha. Fakkeenya bishaan itti fayyadamame. Bishaan itti fayyadamame almaa'ul musta'mal jedhama afaan arabiitiin. Kun akkamii? Fakkeenya bishaan tokko namni tokko dhiqatee kan isarraa gadi dhangala'aa isarraa gadi buusan jechuudha. Dhangala'aa isarraa gadi bu'u kanaan qulqulleeffachuun ni ta'a. Najisaa miti. Fakkeenya an luka dhiqadhee kan luka dhiqadheetiin narraa gadi bahisan namni tokko osoo kan ittiin dhiqatu ta'e najisa hin ta'u. Bishaan aduu keessa ture. Bishaan aduu keessa ture oo'ee. Bishaan hoo'aa. Bishaan zamzam. Bishaan tokko iddoo tokko yeroo dheeraadhaaf ture hafuurri isaa dhandhammiin isaa halluun isaa osoo jijjiiramu ta'e. Bishaan wanta najisaa bira ture. Bishaan wanta najisaa wayii bira ture. Akkasuma bishaan baalli itti jige. Bishaanota akkanaa kanneen ittiin qulqulleeffachuun ni ta'a. Eeyyamamaadha jechuudha. Najisummaa hin qabanii ittiin qulqulleeffachuun ni ta'a. Ittaansee bishaan najisaati. Lammaffaan bishaan najisaati. Bishaan najisaa jechuun maali? Bishaan najisaa bishaan wanti najisa ta'e itti makamuudhaan halluun isaa foolii fi dhandhamni isaa jijjiirameedha. Bishaan tokko kan dura qulqulluu ture wanti najisaa dhufee itti makamee halluu isaa foolii fi dhandhama isaa yoo kan jijjiiru ta'e bishaan sun bishaan najisaa jedhama. Bishaan tokko najisa ta'uudhaaf wantoota sadan amma dubbanne kana halluu foolii fi dhandhama isaa keessaa wanti tokko jijjiiramuu dirqama. Yoo wantoota sadan kana keessaa tokkotti jijjiirame najisa ta'a. Yoo sadiin kunniinuu hin jijjiiraminii najisaa miti bishaan sun. Bishaan tokko osoo najisni keessa bu'ee wantoota sadan kana keessaa wanti tokkochi osoo kan hin jijjiiramne ta'e najisa hin ta'u. Bishaan sun qulqulluudha. Inshallah ufafootti ni ilaalla. Bishaan najisaa qulqullina keessatti wayin qulqulleeffatuu keessatti dhuguudhaaf nyaataan bilcheessuudhaaf itti fayyadamuun hin ta'u dhoorkamaadha. Dhoorkamaadha. Najisoota bishaan keessa bu'an. Najisni tokko osoo bishaan keessa bu'ee bishaan sun maal ta'a laata akka jedhu keessatti akkaataa sadiitu jira. Kallattii sadiin ilaalama. Tokkoffaa najisni kan jijjiire yoo ta'e najisni dhufee bishaan keessa bu'e kun bishaan san kan jijjiire yoo ta'e fakkeenya najisa wayiitti dhufee bishaan keessa bu'e maal godhee halluu bishaanii foolii bishaaniitii fi dhandhama bishaanii kana keessaa waan tokko jijjiiree jira. Bishaan kun maal ta'a? Najisa ta'a. Ittiin fayyadamuun dhoorkamaadha. Lammaffaan bishaan guddaa keessa bu'u. Najisni dhufee bishaan guddaa keessa bu'a. Bishaan guddaa keessa bu'uu wajjiin wantoota sadan yoo kan jijjiiru ta'e najisa ta'a. Yoo hin jijjiirin yoo jijjiire najisa ta'a. Wantoota sadan kanneen keessaa waan tokko yoo jijjiire najisa ta'a. Yoo hin jijjiirin immoo jechi caalaan qulqulluudha isa jedhu. Fakkeenya bishaan baarmeelii keessa jiru tokko fakkeenya namni tokko haayilaandii yookaan jookii shindibeetiin seenan tokko qabatee dhufee keessa gadi waraabeetiin keessaa qicate. Namni gariin bishaan sun najisa jissaa jedheetiin haasa. Sirrii miti.
Maa jennaan halluun isaa hin jijjiiramne, fooliin isaa hin jijjiiramne, dhandhamni isaa hin jijjiiramne. Sababa kanaaf jecha bishaan sun qulqulluu jedhameetiin ilaalamaa jechuudha. Najisa ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Wantoota sadan kana keessaa wanti tokkochi jijjiiramuu qabaa jechuudha. Inni sadaffaan bishaan xiqqaa keessa bu'uudha. Najisni dhufee bishaan xiqqaa keessa bu'uudha. Osoo wanti najisaa tokko dhufee bishaan xiqqaa keessa bu'ee bishaan sana osoo halluu isaa, foolii isaatii fi dhandhama isaa jijjiiree najisa ta'a. Yoo hin jijjiirin hoo bishaan xiqqaa keessa najisni bu'ee dhandhama isaa, foolii isaatii fi halluu isaa yoo hin jijjiirin ta'e jechi caalaan kilaafatu jira ulamaa'ii jidduu jechi caalaan qulqulluudha isa jedhuudha. Hin najisaa'u. Najisaa'uudhaaf maal ta'uu qaba? Wantoota sadan keessaa wanti tokkochi jijjiiramuu qaba. Yoo hin jijjiiramee najisa jedhameetiin hin ilaalamuu jechuudha. Iddoo sirriitti adda baafatuu qabdaniidha, sirriitti adda baafadha. Bishaan najisaa qulqulleessuu. Bishaan najisaa akkamiin qulqullaa'a? Haala kamiin qulqulleeffama? Bishaan najisaa kallattiilee garaagaraatiin qulqulleeffama. Kallattiileen ittiin qulqulleeffamu kanneen booda yoo qulqullaa'e itti fayyadamuu ni danda'ama. Fakkeenya bishaan qulqulluu itti dabalu. Bishaan najisaa tokko fidanii bishaan qulqulluu itti dabalanii foolii isaa, halluu fi dhandhama isaa yoo kan jijjiiran ta'e, dura ka jijjiirame san irraa yoo ka qulqulluu ka deebi'u ta'e itti fayyadamuu ni danda'ama. Lammaffaan ofiin kan qulqullaa'e. Bishaan tokko dura najisa ka ture, hafuurri isaa, fooliin isaa sababa najisni keessa bu'eef yoo kan jijjiiramu ta'e, turiinsa yeroo dheeraa booda osoo bishaan kun kan qulqullaa'u ta'e bishaan qulqulluu jedhamee ilaalama, itti fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Inni sadaffaan maloota garaagaraatiin, teeknikaa garaagaraatiin bishaan qulqulleeffamuudha. Keessattuu maloota ammayyaawaa ta'an kan garaagaraatiin bishaan yoo kan qulqullaa'u ta'e itti fayyadamuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf siivik tiriitmentii barattoonni waan kana ni beektan jedhee yaada kutaa 12 irra baratanii jirtanii baayoloojii keessatti siivik tiriitmentiidhaan bishaan osoo kan qulqullaa'u ta'e fakkeenya bishaan boombaadha akkaataan nuti fayyadamaa jirru maloota akka siivik tiriitmentii kana fayyadamameeti. Bishaan marsaa hedduu keessa darbee akkasii qulqulleeffameetiin nu bira gahuudhaani jechuudha. Yoo akkan akka qulqulleeffamu ta'e bishaan kana itti fayyadamuun ni danda'amaa jechuudha. Kallattiilee kanneeniin bishaan najisa dura ture, kallattiilee sadan kanneeniin, kallattiin biraallee ni jira. Bishaan dura najisa ture, booddee yoo kan qulqullaa'u ta'e, wantoonni sadan jijjiiraman sunniin yoo noormaalitti yookaan bareedatti kan deebi'an ta'e bishaan san itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Wanti bishaanii wal qabatu kana fakkaataa waan isiniif hin garin inshaallah iddoo barnootaatti ta'e koomentii irratti gaafachuu dandeessanii kitaaba waan kana dhiyeessuu keessatti kitaabotni wabii ani fayyadame kitaabota kanniini. Kitaabota kanniin yoo ilaaltan bal'inaan ni argattu inshaallah. Barnoonni keenya har'aaf kana fakkaataa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Itti fufa kutaan itti aanu.